Akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota miidiyaa keenyaa. Kun miidiyaa barnoonni isiniif irratti laatamudha. Barumsa keenyaan Citizenship Unit 2 kan jalqabnu ta'a. Citizenship Unit 2 afaan saba bal'aatiin, afaan saba guddaatiin uummata qashxii kan isiniif kennamu ta'a. Unit 2 Citizenship in the Digital Technology Age. Citizens in Digital Technology Age jechuun citizens jechuun lammiilee jechuudha. Lammii teknooloojii dijitaalaa bara teknooloojii dijitaalaa keessatti maal fakkaata kan jedhu ilaalla. Age jechuun bara yookiin umrii jechuudha. Kanaaf lammii bara teknooloojii dijitaalaa keessatti maal fakkaata, dhiibbaa akkam qaba, pozitiiv aayidiyaa kan fa'aa qaba kan as keessatti bal'inaan barannu ta'a. Nu hordofaa lafa irraa keenya. Egaa akkuma beekamu lesson 1 irra geenyeerra. Lesson 1 maal jedha yookiin barannoon inni tokkoffaan implication of digital technology on citizens. Implication jechuun dhiibbaa jechuudha. Dhiibbaa yookiin miidhaa teknooloojiin dijitaalaa lammiilee irratti qabu maali kan jedhu ilaalla jechuudha. Okay. Maal jechuudha? Dhiibbaa dijitaalaa teknooloojiin dijitaalaa lammiilee irratti qabu jennee yeroo ilaallu, digital technology have advanced more rapidly than ever before in human history, reaching many people of the world and creates positive and negative impact on citizens' emotions. Kana jechuun teknooloojiin dijitaalaa yookiin digital technology warreen jennuun kun human history keessatti yookaan seenaa dhala namaa keessatti yeroo kamiyyuu caalaa yeroo kamiyyuu caalaa saffisaan guddataniiru. Many people namoota baay'ee biraas ga'aniiru. Miira lammiilee akkasumas citizens emotion, miira lammiilee, social life, jireenya hawaasaatii fi ethical value yookiin gatii naamusaa. Ethical value jechuun gatii naamusaa. Naamusa keenya irratti dhiibbaa pozitiivii fi negatiiv aayidiyaa ta'e qaba jechuudha. Dhiibbaa gaarii fi hamaas ni qaba jechuudha inni kun. A good moderate use of digital technology leads citizens to positive effect. Kana jechuun good and moderate use digital technology. Digital technology yookiin teknooloojii tana yoo moderate jechuun jiddu galeessa yookiin jiddu kan excessive hin ta'es kanis gaxaanaan ta'e jiddu galeessatti yoo kan fayyadamnu taate lammiilee bu'aa gaarii qabaachuu danda'a. Okay, whereas haaluma wal fakkaatuun extreme excessive yookiin extreme jechuun garmalee yoo fayyadamne yookiin garmalee excessive yoo kan fayyadamnu taate and addictive use digital technology leads citizens to negative impact. Kana jechuun garmalee yoo itti fayyadamne taate araada ta'a jechuudha namatti. Addictive jechuun araada lammiilee gara maalitti liidtu jechuun gara maalitti geessa teknooloojiin dijitaalaa kun gara bu'aa hamaatti geessuu danda'a jechuudha. Kanaafuu takka takkaan laallaa asii gaditti. Digital technology have not only positive effect on citizens. Kana jechuun teknooloojiin dijitaalaa bu'aa gaarii lammiilee irratti qaba qofa osoo hin taane jechuudha. Only jechuun qofa dhiibbaa bu'aa gaarii qofa qaba osoo hin taane, they also have negative effect on emotion. Miira keenya irratti, ethical value, naamusaa fi social well-being, nageenya hawaasa uummata irratti
dhiibbaa hamaas qabaachuu danda'a jechuudha. Negative effect yookiin bu'aa hamaa qabaachuu danda'a jechuudha. They can treat in privacy. Kana jechuun treating privacy yookiin dhimma dhuunfaa keetii yookiin dhuunfaa balaadhaaf saaxila jechuudha. Yookiin wantoota ati jireenya kee dhuunfaan qabdu balaaf saaxila. Errood ni mancaasa jechuudha. Maal etikaal naamusa ni mancaasa. Duudhaa aadaa ni mancaasa. Cultural value jechuudha. Errood security nageenya illee ni mancaasa. Fuel inequality walqixxummaa dhabuun akka babal'atuuf ni saaxila jechuudha. Kanaaf sama tokkoon tokko jechuun bu'aa digital teknooloojiin lammii irratti digital teknooloojiin miidhaa akkam qaba yookiin bu'aa akkam qaba kajuu kanneen armaan gadii keessatti ilaallaa jechuudha. Discuss in the below kanneen armaan gadii keessatti kan ilaallu ta'a. Egaa fakkii kanaan kan ilaallu asirratti digital teknooloojiin yookiin digital teknooloojiin lammii irratti dhiibbaa inni qabu maali yoo jennu asirratti kan wanta kanaan agarru sooshaallii hawaasa irratti dhiibbaa akkam qaba. Itikaalii naamusa irratti yookiin naamusa irratti dhiibbaa akkam qaba. Imooshinaallii miira keenya irratti dhiibbaa akkam qaba jenneeti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Takka takkaan kan inni isin garsiisu ta'a. Okay, sooshaallii hawaasa irratti dhiibbaa akkam qaba. Sooshaal aliinaaleeshin jechuudha. Aliinaaleeshin jechuun hawaasa gurgurachuu jechuudha. Hawaasa gurgura. Hawaasa irratti dhiibbaa inni qabu hawaasa ni gurgura. Lammaffaa eroodingi piraayivesii. Piraayivesii yookiin iccitii haquu jechuudha. Piraayivesii jechuun iccitii kanaan erood godha akka haqamu taasisa. Job insecurity hojii irratti akka nageenya dhabdu si taasisa. Deet insecurity guyyaa kee akka hin to'anne akka maaneejin goone si taasisa. Crime yakka babal'ata. Physical health effect qaama laala akkuma fakkeerra ilaaltu qaama keetii irratti illee fayyaa qaama keetii irratti illee dhiibbaa qaba jechuudha. Eenyuun sooshaallii digital teknooloojiin digitaalaa warreen jennu kun. Okay. Itikaalii yookiin naamusa keenya irratti rakkoo akkam qaba inni huyyoonne eroding people norms of freedom ni mancaase erood godhe jechuudha. People norms duudhaa namoota bilisummaa duudhaa namoota akka bilisa hin taane godhe jechuudha. Itikaalii etikaal dilemma rakkoo naamusaa fida. Etikaal dilemma jechuun rakkoo naamusaa. Increasing uncertainty tilmaamaan akka waa dubbannu murtee dhaba akka dubbannu nutti baay'isa. Creating unhappiness jechuun inni barbaadu gammachuu dhabuu uuma namatti. Etikaalii akka naamusaatti. Untruthfulness wanta dhugaa hin taane sitti haasawu soba sitti haasawu jechuudha. Namni etikaalii digital dilemmaan etikaalii irratti dhiibbaa waan qabu. Induction of negative emotion miirri gadheen akka sitti dhaga'amu sitti kakaasa. Miirri jechuun hin taane akka sitti dhaga'amu. Emotionally yookiin miira keenya irratti maal qabaa ka jennu yoo ilaallu asirratti isolation akka namarraa adda baanu taasisa. Digital teknooloojiin amma bakkeenya bilbilumaa fudhanne yeroo bilbila ilaallu namatti haasa'uu barbaadu. Kanaaf digital teknooloojiin kun akka namarraa isolation fida. Anonymity and fake personality maqaa dhoksuu fi eenyummaa sobaa fake personality eenyummaa sobaatii babal'isa. Second hand living akka wanta namni fayyadamee dabretti akka jiraatu taasisa. Addiction haraara sitta akkasumas depression and anxiety dhiphinaa fi yaaddoo sitti uuma jechuudha. Kanaaf karaa sadeen kanaan dhiibbaa uumuu danda'a. Digital implication of digital technology on citizens emotion dhiibbaan teknooloojiin digitaalaa miira lammiilee irratti qabu maali jennee yoo ilaalle gabaabumatti the use of digital technology is intricately related to our emotional process. Intricately jechuun tun karaa gabaabatti walxaxaa jechuu hara biraatiin intricately haala walxaxaa ta'een jechuu hara biraatiin haala walxaxaa ta'een digital teknooloojiin jireenya dhala namaa yookiin adeemsa miira keenyaatii wajjin kan wal qabatee jirudha jechuudha.
from within a person nama keessatti amma fakkeenyaaf emotional alter pattern of the technology use. Pattern jechuun akkaataa jechuudha. Akkaataa itti fayyadama teknooloojiitiin miira keenya alter godhuu danda'a. Emotionii keenya yookiin miira keenya alter jechuun jijjiiruu danda'a jechuudha. From outside jechuun outside ala ejjinee yoo ilaalle amma fakkeenyaaf alarraa yoo ilaallu technology use alter a person of emotion jechuun teknooloojiin dijitaalaa from outside technology use alters a person's of emotion. Ala dhaabbanne yoo ilaallu itti fayyadamni teknooloojii miira nama tokko emotionii parsanii tokko persons jechuun person jechuu fi persons jechuu walitti persons jechuun miira nama tokko jijjiiruu danda'a. Digital technology has ability to change users mental and emotional state. Teknooloojiin dijitaalaa maal godhuu danda'a? Haala sammuu ta'eetiin fakkeenyaaf ability to mental jechuun sammuu mire user sammuu akkaataa sammuu ta'e itti fayyadamtu. Haala akkaataa miira itti fayyadamtu tokko jijjiiruudhaaf yookiin change godhuudhaaf dandeettii qaba jechuudha. Jechuun digital teknooloojiin tokko haala nuti itti fayyadamnu irra dhaabbatee bu'aa gaarii fi negative emotion illee qabaachuu danda'a jechuudha. Condition on how often people use technology and for what purpose. Hagam takka akka inni fayyadamuu fi kaayyoo inni fayyadamuuf social media haa ta'u teknooloojii kana haala inni fayyadamu irra dhaabbatee positive fi negative emotion qabaachuu danda'a jechuudha. Ammoo yoo moderate use yoo jiddu galaan fayyadamne digital technology produce positive effect. Yoo jiddu galaan ka fayyadamnu taate bu'aa positive gaarii ta'e nu kenna jechuudha. Whereas yoommoo karaa biraatiin excessive garmalee yoo ka fayyadamnu taate immoo obsessive nu godha. Akka burjaajoofnu nu godha. Or addictive akka taanu akka addictive taanu. Addictive jechuun akka araada isaatiin qabamnu nu godha. Lead to garuu maalitti nu geessa inni kun negative effect nu geessa jechuudha. Bu'aa hamaatti nu geessa. Let us discuss both the negative and the positive effect digital technology on emotional on citizens. Haala kanarra dhaabbannee emotional miira lammiilee irratti digital technology'n bu'aa qabaachuu danda'a. Bu'aa yookiin gaariis qabaachuu danda'a, bu'aa hamaas qabaachuu danda'a. Isaa as gaditti ilaallaa jechuudha. Asirratti wanti beekuu qabnu positive implication of digital technology on citizens emotion. Dhiibbaan gaariin inni qabu maali? Yookiin gaariin inni fidu implication jechuun dhiibbaa jechuudha. Dhiibbaa gaariin positive jechuudha. Dhiibbaan gaariin teknooloojiin dijitaalaa kun lammiilee irratti fidu maali jennee yoo ilaallu taate tokkoffaan maintaining emotional balance. Tokkoffaan maal fida? Maintaining emotional balance. Madaallii miiraa eeguu. Maintain jechuun eeguu jechuu karaa biraatiin. Maal eegu? Baalaansii ta'e. Akka nuti maintaining emotional balance eega tokkoffaa. Fostering socialization. Hawaasummaa guddisa. Hawaasummaa ni guddisa. Self control. Of to'achuu fida. Inni kun maali gaarii digital technology'n fiduudha. Akkasumas providing sense of security. Sense of security jechuun miira nageenyaa ni kenna. Regulating sense jechuun miira jechuu beektaa? Sense jechuun miira, security jechuun nageenya. Miira nageenyaa ni kenna. Regulating emotion miira keenya ni to'ata. Akkasumas increasing emotional satisfaction itti quufinsa yookiin miira itti quufinsaa nuuf dabala jechuudha. Increase nu godha. Satisfaction jechuun itti quufinsa yookiin galma ga'iinsa jechuudha. Amma fakkeenyaaf odeeffannoo wayii tokko social media irratti yookiin
bilbila irratti ammas mobaayil foonii yookiin bilbila harkaa yeroo fayyadamnu namarra bilbilee yoo waan adda addaa information garagaraa namoota baay'ee irraa yeroo fudhannu itti quufna jechuudha. Kanaafillee faayidaa qaba jechuudha gaariin isaa kana tokkoffaan. Tokkoffaan bu'aan inni qabu positive effectiin akkuma reefuun tana ilaalle self controlidha. Self control jechuun of to'achuu. Of to'achuu jechuun maal jechuudha? Digital technology enables people to control. Teknooloojiin digitaalaa namoonni miira isaanii akka to'atan, express akka ibsatan, manage akka bulchan yookiin akka manage akka godhan their emotion isaanii yookiin miira isaanii akka taasisa. Fakkeenyaaf for example in workplace bootaa hojiitti mee fakkeenya tokko qabnu. Workers in some job may have loviness relationship with their manager. Hojjetaan tokko yookiin workersiin hojii wayii tokko manaajera yookiin hoogganaa isaatii wajjin hariiroo jaalalaa hin qabu ta'a. Loveless jechuun dhabuu jaalala hin qabu, hariiroo jaalalaa hin qabu ta'a inni tokko. In such relationship hariiroo kana keessatti face to face communication may lead to uncontrolled emotion aggregation between the workers and the manager. Amma asitti maal akka dhufu taasisa jechuudha. Workarii fi manaajera idduutti yookiin face to face yeroo haasawan ta'anii communicate yeroo face to face wal quunnaman maal fiduu danda'a? Uncontrolled emotion miira to'achuu hin dandeenye keessa galanii aarii walitti qabatanii aarii walitti dhufuu danda'a. Eenyutti jidduu hojjetaatii fi jidduu manaajeraatti uumamuu danda'a jechuudha. Maarreen konfiliiktii yookiin aggregationii aariin uumamuu danda'a. Digital technology enables workers and the manager not meet face to face. Garuu digital technology yoo jiraate yookiin teknooloojiin digitaalaa yoo jiraate akka maal ta'an danda'a? Akka face to face waliin agarre yookiin fuulaa fuulatti miit akka waliin goone akka waliin agarre taasisa. Eenyu workarii fi manaajarri jechuudha akka waliin agarre taasisa. Amma fakkeenyaaf bilbila koompitara fakkeenya fudhachuu since technology provides new agreements between workers and personal time and space. Teknooloojiin maal kennuu isa dandeessa? Arrangementii yookiin qindaa'ina haaraa uumuu danda'a. New yaate eenyutti between work jidduu dalagaa fi yeroo nama dhuunfaatii fi bakkaatti kennuu danda'a jechuudha. Haala kanaan ilaalta waan asii gadii ni dubbistan gaamma. Fakkeenyaaf yoo fudhanne amma working at home mana teessee hojjechuu, mobile office, biiroolee sochaa, being on call hoogganamni si dawwale being to monitor and check work related information away from the office. Ofiisii yookiin biiroo irraa awway taate yookiin biiroo irraa fagaattee akka hojii isaanii san maal gootu taasisa jechuudha. Monitor akka ati hordoftuu fi check akka gootu ni dandeessa jechuudha. Maarreen digital technology faayidaa qaba jechuudha kanaan. All priced as a solution akka furmaataatti kan ilaalamudha akka solutionitti. These arrangements help people to shape emotion akkasii control anger. Qindaa'inni teknooloojii kun help people to shape emotion miira isaanii akka uumuu fi anger jechuun aariin isaan itti akka hin uumamneef control gochuu isa dandeessa jechuudha digital technology. Affiliation jechuun maal? Jaalala jechuudha. Akkasii ni dubbistan kaafi. Maintaining emotional balance ta'an baalaansii yookiin madaallii miiraa eeguu. Madaallii miiraa eeguu jechuun maal jechuudha? The domestication of digital technology at home allows the family culture around roles of used to be negotiated among the different family members and friends more easily. Haala easy ta'een haala salphaa ta'een jechuudha. Teknooloojiin digitaalaa kun at home manuma keenya teenyee yookiin bakkuma qamaa nuti teenyee yookaan bakkuma manuma keenya teenyee family culture aadaa maatii teenyaa around rules aadaa maatii teenyaa
naannoo seera itti fayyadamnu sanitti yookiin family members miseensota maatii friends hiriyoota keenyaa waliin yookiin friendii yookiin hiriyoota keenyaa kan iddoo garaagaraa jiran differentii jiran naannoo garaagaraa keessa jiran more easily haala salphaa ta'een akka negotiate goonu akka mari'annu nu taasisa jechuudha digital technology. Amma biyya arabaa teenyee asitti haala salphaa ta'een manuma keenya teenyee akka waan garaagaraa mari'annu nu taasisa jechuudha. Eenyu digital technology maintaining emotional balance wanneen nuun san isa kana. It is useful resource for maintaining social emotion balance to cope the everyday stress for according of everyday activity and for articulation of intimacy between people. Kana jechuun useful dha, faayidaa qaba. Maal godhu jette balance emotion maintenance kun faayidaa guddaa qaba. Maal godhu jette cope with everyday stress. Everyday jechuun guyyarraa guyyatti, stress jechuun dhiphina yookiin stressii guyyaa guyyaan akka kooptaan akka dandamannu jechuudha. Akka dandaman for coordination of everyday activity. Everyday jechuun guyyaa jechuudha. Activity jechuun sochiilee guyyaa guyyaadhaa akka coordinate goonu akka qindeessan and for articulation of intimacy between people. Articulationii namoota jidduutti intimacy akka goonu akka walitti dhufeenya isaanii yookiin walitti dhufeenya namoota gidduu jiru yookiin intimacy jechuun walitti dhufeenya namoota gidduu jiru akka articulate goonuuf nu gargaara jechuudha digital technology. Akkasumas faayidaa inni qabu keessa supporting happiness and well-being. Happiness jechuun gammachuu yoo ta'u, well-being jechuun fayyaa gaarii jechuudha. Gammachuu fi fayyaa gaarii deeggaruu danda'an isaan kun. When people make video calls to talk to all around the world, over the world. Namoonni namoota addunyaa guutuu irraa yeroo gara video kooliitii waliin haasawan. Calls to talk jechuun haasawudha. Yeroo waliin haasawan it gives maal see kan sense of purpose. Miira kaayyoo wayii see kan yookiin joy or excitement. Joy jechuun gammachuu jechuudha. Excitement jechuunis gammachuu jechuudha. Miira maalis see kan jechuudha. Miira gammachuu wayii see kan jechuudha. Yookiin kaayyoo wayii. Fakkeenyaaf for example akka fakkeenya maal godhachuu dandeenya? Social media bakka fudhachuu dandeenya. Is a place where people can connect socially. Bakka namoonni hawaasummaa itti wal qunnaman jechuudha. Connect bakka walitti ta'an. Eenyu namoonni hawaasummaa tokko. Engage in kind and helpful behavior activity. Sochii amala gaarii kan waliif godhanii fi helpful jechuun si gargaaruu bakka jirutti gaariidha jechuus ni dandeenya. Sochii amala gaarii fi garagaraa kan irratti hirmaatanidha jechuudha. Both healthy and well-being fayyaa fi fayyaa gaarii jiru kan danda'a. Fakkeenyaaf fudhanname for example sending message on social media. Yeroo amma fakkeenyaaf social media irratti yookiin send gootu message wayii yookiin Facebook afaa irratti yeroo nuti message wayii ergitu. Yeroo message wayii ergitu people can express kind of the word. Namoonni jecha kind jechuun jechoota gosa tokko faasiif ibsuu danda'a yookiin share sii godhuu danda'a. Yookiin share or share people gratitude yookiin namoonni garii maal sii qoodan gratitude jechuun galateeffannaa yookiin galatoom thank you faasiin jaan jechuudha comment irratti. For a young with symptoms of depression. Amma fakkeenyaaf dargaggeessa dhiphina sammuu qabu yookiin depressionii qabu mallattoo dhiphinaa qabu depression jechuun akkasii symptoms jechuun mallattoo. Dargaggeessa mallattoo dhiphinaa qabu social media baay'ee barbaachisaadha. Very important in helping them express themselves creativity. Wantoota keessoo isaa keessa jiran creativity wantoota ta'an san wantoota uumuudhaaf keessa jiran san akkatti achirratti express godhan isaa gargaara akka ibsata isa gargaara.
get inspiring from other. Inspiration jechuun kaka'umsa namoota biraarraa akka argatan akka geet godhan isaan gargaara. Even kana qofallee osoo hin ta'in dhiphinni sammuu isaanii yookiin depressionni isaanii feel less depressed. Feel jechuun itti dhaga'ama jechuudha. Maarree dhiphinni sammuu isaaniillee akka irraa gad bu'etti itti dhaga'ama jechuudha. Irraa gad bu'u sooshaal miidiyaa yeroo fayyadamu namni sammuun fayyaa hin qabne akka itti irraa gad deebi'utti dhaga'ama jechuudha. Even feel less depressed. Akkasumas regulating emotion miira keenya to'achuu irratti illee faayidaa nuuf qaba. Providing sense of security. Sense jechuun miira nageenyaa nuuf kennuu irratti illee faayidaa garagaraati qaba wanti jechuudha. Akkasumas kana qofa osoo hin taane increased emotional satisfaction, self conception. Kana jechuun miira itti quufinsa satisfaction jedha. Emotionii satisfaction jechuun itti quufuu yookiin galma ga'u. Miira itti quufinsa akka argannu nuuf guddisa jechuudha nuuf dabala yookaan self conception of ilaaluun keenya akka guddatu nu dabala. Mee maal jechuudha kana jechuun haala ilaaluun the more people link to other namoonni hedduun jechuudha more people namoonni baay'een namoota biroo walitti hidhamanii jiran link ta'anii jiran jechuudha to other namoota biraatii wajjin the more likely each other akkasumas the more like they like each other jechuun wal jaallatan jechuudha biraatiin like jechuudha kan wal jaallataniin. Fakkeenyaaf for example mobile phone enable akka fakkeenyaatti mobile harkaa fudhachuu dandeenya. Mobile phone enable people to communicate with other. Namoota wajjin akka wal qunnamnee haasoof namoota birootii wajjin jechuudha. Communicate akka goonu akka wal qunnamnu nu taasisa. And gathering information from the money. Information yookiin odeeffannoo from money wantoota baay'eerraa akka gather goonu akka walitti qaban nu taasisa jechuudha. People who receive call and message from other may get sense of proud and the feeling of satisfaction. Namoonni bilbilaa fi calls jechuun bilbilaa fi message jechuun ergaa jechuudha. Ergaan namoota biroo akka argatan jechuudha. Namoota biroo irraa akka argatan miira maaltu itti dhaga'ama? Sense of proud. Miira boonuu yookiin proud jechuun boonuun itti dhaga'ama. Miira itti quufinsaatu itti dhaga'ama. Information garagaraa irraa akka namoonni kun ammas namoonni these people jechuun namoonni kun namoota biroo baay'ee keessatti namoota baay'eedhaan yookiin manii piipiliidhaan akka feemasan akka naawun ta'an akka beekaman isaan taasisa. Akkasumas madda odeeffannoo yookiin source of information madda informationaa ta'uu keenya akka amanan isaan dandeessisa jechuudha. Kanaafuu digital technology increased emotional satisfactionidhaaf baay'ee barbaachisan yookiin itti quufinsa wanta akka nama fakkeenyaaf oduu takka ni dhageessa namoota baay'ee irra dawwaltee eessarraa argatte namoota baay'ee irraa dhugaa argatte jechuudha. Faayidaa jechuun qaba. Akkasumas negative impactiin inni qabu maali? Yookiin dhiibbaa hamaa implication jechuun dhiibbaa jechuudha. Dhiibbaa hamaa yookiin dhiibbaa negatiivii teknooloojiin dijitaalaa lammiilee irratti qabu maali? Yookiin citizen miira lammiilee irratti maal qaba jennee yoo ilaalle of course overuse and addictive overuse yeroo jennu garmalee fayyadamuu jechuudha. Humnaa ol fayyadamuu fi araada addictiiviidha. Araada ta'ee fayyadamuun digital teknooloojiin garmalee fayyadamuun yookiin araada namatti ta'a. Maarreen digital teknooloojiin kun akka miirri people's negative emotion
Negative emotion yookiin miirri hamaan akka namatti dhaga'amuuf kan guddisudha. Maarreen sababa maaliitiin nama dhufu? Sababa overuse garmalee fayyadamneef nama dhufa jechuudha. Overuseidhaaf. Yoo garmalee fayyadamne sooshaal miidiyaa haa ta'u yookiin diijitaal teekinooloojii kana yoo garmalee fayyadamne dhiibbaa si dhufa. Yoo garuu immoo moderate goone jiddugalaan yoo fayyadamnu taate positiiviidha jechuudha. Positive implication dhiibbaa hamaan ta'e hin qaba. Gaarii jechuudha. Akkasuma negatiif jechuun dhiibbaa diijitaal teekinooloojiin dhiibbaa hamaan inni qabu maali? Lammiilee keenya irratti dhiibbaan hamaan inni qabu maali irra jiruuf negative effectiin tokkoffaa isolationiidha. Laala gurbaan kun asirra taa'anii gara kophaa namarraa adda bahee isolate ta'ee kophaa taa'uu jechuudha. Animiitii jechuun karaa biraatiin maqaa dhoksuu amma fake personality namummaa sobaa sooshaal miidiyaa irratti maqaa nama hin taane hin banattee yookiin feesbuuka fa'aa gubbatti maqaa nama hin taane hin barattee waan hin taane maxxansuu. Animiitii jechuun maqaa dhoksuu jechuudha yookiin fake personality eenyummaa sobaa addictive amma bilbilli yookiin kompiitarri maal namatti ta'a? Addictiveidha. Araada yookiin haraaraa namatti ta'u. Depression and anxiety dhiibbaa isaati kunis tokkoffaa dhiphina sammuuti nama fida. Garmalee fayyadamu akkasumas anxiety yaaddoo fi dhiphina sammuu fa'aa nama fida. Second hand living second hand jiraachuu yookiin harka nama lammaffaa keessa jiraachuu fa'aatti nama geessisuu danda'a jechuudha. Tokko laalla. Isolation jechuun maal jechuudha? Teekinooloojii amma teekinooloojiin nama fakkeenyaaf social media amma fakkeenyaaf social media kana fudhatte designed to bring people together namoota walitti fiduudhaaf ka design ta'e yoo ta'ullee they may have opposite effect of some cases. Keezii yookiin sababoota tokko tokkoof dhiibbaa yookiin bu'aa faallaa isa kanaa kan fidu ni agarra. People within higher social media users are more likely to feel socially isolated. Namoonni sooshaal miidiyaa kana fayyadamuudhaan higher irra jiran yookiin olaanoo irra jiran more likely isa kana wal fakkaata. Feel socially isolated. Namarraa adda ba'an jechuudha. Adda ba'anii argaman. Eenyu isaan namoonni isaan irraa adda ba'an san? Those who do not use social media often. Warroottan social media yeroo baay'een fayyadaman. Warroottan use social media often yeroo baay'ee social media not jira. Warroottan social media yeroo baay'een fayyadamnarraa warri garmalee social media fayyadamu adda ba'an jechuudha. Akkasigaa konseptiin isaa. Lammaffaan dhiibbaa inni qabu second hand akka jiraannu nu taasisa. Second hand jechuun viidiyoo asii waraabnee yuutuubaas haa ta'u wanta takka irratti upload goona yookiin ol baasnee namni akka ilaalu gizee namni san ilaalu maal keessa jiraata second hand. Kanaaf dhiibbaa fide jechuudha. Garuu osoo viidiyoo san hin ta'in sooshaallii akkamitti hawaasaa wajjin akka jiraannu amma hawaasaa wajjin namaa hojii jiraattee hojii qamaatee deemtaa mare hojii qamaa'uun sooshaal miidiyaa irra yookiin onlaayin irratti bifa viidiyootiin akka jiraannu nu taasisa. Akkas jechuun konseptiin isaa second hand jechuun. Depression and anxiety. Depression jechuun dhiphinaa fi dhiphachuu sammuu ta'an yaaddoo. Anxiety jechuun yaaddoo fa'aa fiduudha. Anonymity and fake personality. Anonymity jechuun maqaa dhoksuu fi personality jechuun eenyummaadha yookiin ati feekii atummaan kun jechuun feekii personality akka fayyadamtu taasisa. Reefu fakaaseetiin jira. Feesbuuka maqaa nama biraatiin banattee maqaa sheekootii fa'aadhaan banattee nama arrabsuun san dhiibbaa inni hawaasa irra fidaa jirudha lammiilee irratti. Akkasumas addiction araada namatti ta'udha. Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti waan fudhannu taate sooshaal miidiyaa fudhatte. Sooshaal miidiyaa kompiitar geemiilee adda addaa miiseejii katabuu daataa fa'aa fayyadamuu weebsaayitii jechuudha. All be addictive ta'uu danda'u isaan kun hundinuu. Games wanted to play to
so that you will buy next version. Geemii kana yeroo taphattu kana you will buy next version. Osoo taphattu araada sittee vershinii haaraa inni dhufu bitachuutti si geesse jechuudha. Bu'ii godhutti bitutti si geesse jechuudha. Osoo taphattu maal sittaati araada sittaati jechuudha. Websaayitii wanti to interact so they can break advertising money. Websaayitii osoo fayyadamtu wanti maal si godha si harkisa yookiin si hawwata garaa miti gara advertising money maallaqa hojjechuutti yookiin maallaqa achirratti advertise godhutti si geesse jechuudha. Bring godhee si geesse. Kana malees user end up wasting vast amount of time. Dhiibbaa inni qabu users jechuun warri fayyadamu osuma garmalee fayyadamne vast amount of time yeroo bal'aa yeroo hammana hin jedhamne irratti qisaaseessu waste godhu irratti qisaaseessu jechuudha. And hanging money of low return maallaqaan ka qaban fixanii booda deebifaatti dhiibbaa kanneen kana hedduudhaan qaba. Kanaaf barannoo keenya isa irraa asuma irratti hin dhaaba. Viidiyoo hojjechuun garmalee nama rakkisa. Kanaaf ilaalaa irraa babbaradhaa dubbisaa jabaadha.